Eshi obboleettii kootu. Okay. Eshi. Amen. Karabaayee namni dhibeenna beeka ture. Eewwame maqaan kee? Maqaan koo Kuubaadha. Kuubaa eshi. Sifa qaboonni kun. Sifa qabuuti. Eshi. Maqaan koo Kuubaa ture. Garuu hospitaalonni seenin hin jiru. Eshi. Waggaa 18 dhibame. Waggaa 18. Eshi. Kanaan booda sitti kaa'ee immoo dhibeen keenaan jiru namoonni baay'een dhibeenna beeku. Eshi. Hospitaala 40 ol seene. Hospitaala meeqa? 40 ol. Dhaggeeffadhaa. Hospitaala 40 ol seene. Addis Ababaatti feete ishee. Garuu dhibeen koof qoricha wal argachuu hin dandeenye. Eshi. Mana yaalaa yoo naqe yookiin dhiigni kee hin gubatee yookiin maqaan kee hin bade jedhu. Kanaan booda qoricha naa kennuu na fudhaa qorichi dhibee wal hin argatu. Eshi. Isaan booda Addis Ababaan dhufee simbiraa guyyaanaa kadhatanii qabeenya fayyee. Gaafa si fidan sana miilli kee sinaafa ture. Miilli koo sinaafa ture. Harki kees. Afaanis nan deema ture. Ilaa dhaggeeffadhaa. Harka keetti deemti malee miillaan hin deemtu ture. Miilli ishee naafa ture gaafa. Amanii baatanii fidan. Saniin booda morma koo duubatti naannessaa fincaan qabachuu hin danda'u afaan walitti qabachuu hin danda'u. Mana yaalaa naqe tokkoffaa giffiitidha lammaffaa kulaalitii sadaffaa coggaarraa arfaffaa taayifoodidha naan jedhu. Garuu na fudha malee furmaata hin qabu. Hunduyyuu kineen yoo fudhe walitti taqaraanii ta'a. Booda gisee simbira dhufu du'aaf jireenya miti anan keessa jiru. Garuu nan du'a jedheen beeku guyyaa tokko Waaqayyo gaafa galmee koo baase naaf fayya jedheetu malee garuu gaafaan simbira dhufu waaqirraa galmeen koo hin bahe naaf fayye. Inni garmina hospitaala 40 deemtee furmaata dhabdee hospitaala tokko jira. Inni immoo hospitaala Yesuus. Hospitaala Yesuus gaafa dhuftu dhibeen waggaa 18 qabu. Kotti amantaa waa tokko isiin jedha. Mana kee teessee kan jirtu jireenya kee qabatee kan jiru atis kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii dhibeen waggaa hedduu lakkoofsise humna Yesuusiin akkuma sheerraa jette sirraas qab. Akkuma boleettii koorraa dhibee waggaa 18 jide sirraas qab. Menarraa jiteera jedhumoo. Menarraa jiteera jedhi kaa. Amma erga fayyite ammam. Gaafayyee idaarii bara 2007 idaarii gaafa 12 naa kadhatan ture. Idaarii gaafa 12 2007. Yes. Guyyaa erga sunnaa darbee qabee kiniini taayifoodii hancoggaarraa kan giffiiti hunda isaa walitti qabee shintibeetii geesse gaafa sun. Kan giffiitis, kan coggaarraas, kan kalees walitti qabee shintibeetii keessatti. Achi galee shintibeetii geesse hunda isaa. Eeshi. Ergasii faarastaamulee illee fudhanne Yesuusiif haa galatu. Idaarii gaafa bultinee qaatte idaar gaafa 12 kuma lamaaf torba ergasii mataasee tokko bul galata kennu Yesuus kan akka shahidaa keessa jirtan Waaqayyo sun haa hiiku humni Yesuus sun haa hiiku